Ay carraa shamarran keenya dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu. Mee viidiyoo mucayyoo kanaa dhaggeeffanne walitti adeemnu viidiyoo kana dhaggeeffadha. Waan baay'ee nama Maaloo na gargaara maaloo nyaata na dhuubatte bakka akkasitti rakkachaa jira dhugaa waaqa. madaamin koo nyaata na dhoogattee akkanatti rakkachaa jira. Maaloo na gargaara yaa ummata koo jettee obboleettiin keenya tokko dhugaa rabbiin boochi sagalee wayii xiixa jala jiraafan dabarse malee hedduu boochi dhugaa rabbi biirootti illee bilbiladhee tanan biiroon illee waan tokko furmaata naa kennuu didee nyaata na dhoogattee du'uufan ta'a maaloo naa birmadhaa jetti. Ashamaa kam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtatti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Jirra jirtuu isiniin jecha egaa hordoftoota kiyya kaa warroonni mana kanaaf haaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan nu maamila keenya ta'a warta artas galatooma ulfaadhaa. Itti aansuudhaan obboleetti keenya tokko akkuma nama kamiyyuu akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kun obboleetti keenya kun akkuma anaati akkuma si'iiti nan dalagadheettee biyya ormaa kana dhufte. Erga dhufte micayyoon kun siqaayii hedduu argaarte. Micayyoon kun nyaata hin qabdu. Micayyoon kun baay'ee dararamaa jirti akka ishii himachaa jirtu jechuudha. Kiraarii waa irra jiruuf irraa balleesse yoo ishii haasoftu kana wacatu jala jira akka malee jechuudha. Innaa micayyoon kun rakkinni ishiin keessa jirtu rakkina haganan jedhamnedha. Maaloo Oromoo keenya gargaaraa jetti. Ijoolleen teenya hedduu takka beelaa jirti biyya ormaa keessatti jechuudha. Gaafa kana agartu ani quufee naannuti quufnee bullu bakka yaa rabbii koo jette bakka maaliif idaa namna gabuu bulus hin jira idaa ijoolleen cinqamaa jirtu hin jirtaa jetta. Dhugaa rabbi namni si argu yoo waaqayyo ta'ee fi si qofatu fi arga abbuma rakkate santu arga malee namni namaa argu biyya kana keessatti dhugaa waaqa jechuudha. Maaliif rakkina keessumaa fi waaqayyo qofatu arga. Amma micayyoo kana namni argaa fi jiru hin jiru. Garuu ishii fi waaqayyo qofa kan argaa jiru. Rakkina hedduu keessa kan jirtu dararamaa kan jirtu. Garuu nuti nyaanna inni guduufanna yookiin waa godhanna jenneeti kan biyya namaa baan. Har'a immoo biyya namaa keessatti gaafa qoonqoo himatan midhaan lafatti hafee kosiitti gatamu. Sinii galee lafatti hafee kosiitti gatamuuf har'a kun akkanatti boochisti jechuudha. Ilmi namaa kun garuu addunyaa kanarra hangamuma jiraataaf garaa walitti jabaata. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Ani wanna sin gorsu keessaa obbolowwan koo adaraa keessan mana nyaanni hin jirre hin hojjetinaa. Manuma nyaanni hin jirre kana hin hojjetinaa. Silaa biiroon keenya hin danda'amuufu akkanumatti dafaati namatti yadhaatee akkuma dhuftasanii badaa bakka. Maal ibboo yookiin shorxanillee yoo nama qabee gara biyyaa si galchee wayyaa bar har'a beelan kushiinaa arabaa keessatti du'uurra shorxaa si qabdee galuu wayya gara biyya keetii jechuudha. Innaa obboleewwan keenya baay'ee rakkachaa jiran keessattuu gara qoonqoo kanaan ijoollee baay'eetu himachaa jira dhugaa rabbii keessattuu Saudi Arabiyaa kana keessatti jechuudha. Qoonqoon dhumne qoonqoon hin jiru midhaan wanti nyaatan hin jiru namatti hin kennanii waan akkasiitti himachaa jiru ijoolleen keenya jechuudha. Sila ani kan hin jedhu bar arabumti tuni fayyaa qabdii jira kan nu hin dandeenye kan nyaata keenya hin dandeenye kan yeroo damoonni keenya ga'uuf jibbituuf nyaattu tuni maali nu fudhatte nu qoyi maalis tola isaanii hojjechuu deemnaa nuyi. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen keenya hedduu dararaa kan dhagahu kan qarshii dhooggatan meeqatu jira har'a guyyaatti kan ijoolleen irratti bu'aa jiran jechuudha. Kanaaf manni nyaanni hin jirre hin hojjetin manni damoos hin kenne hin hojjetinaa bakka. Maaliif nyaattu malee hin jiraattu abadan. Abbuma fe'e ta'e nyaattan malee hin jiraattan. Kanaafuu of eeggannoo godhaa isin jedha waaqayyoo isin haa eegu of eeggadhaa obboleewwan kooyii. Ani waan isinii dhaamu keessaa isuma kanaadha. Maaliif ijoolleen qoonqodhaan dhumaa jirti sirriitti qoonqodhaan dhumaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf qoonqodhaan ijoolleen keenya dhumaa jiru. Osoo kaatanii osoo taphatanii quufin qoonqodhaan du'aa jirti ijoolleen jechuudha biyya kana keessatti jechuudha. Akkasuma immoo damoosa isaanii hin hojjisiisu malee hin kennaniif jechuudha. Ijoollee damoosa hin kennineef jira. Amma dheengadda takka irrattis damoosa hojjedhan jira. Damoosa kiyya ji'a 2, ji'a 3, ji'a 4 naan kennin jettanii ijoolleen bu'aa jirtan hedduutu jira. Akkasuma nyaata hin qabnu maaloo duunee qoonqoon nu fixxee kan jettanis baay'ee jira. Kun hin jiru taanaan nyaanni tokkoffaa nyaanni hin jiru taanaan mana sana hojjetin. Akka damoosa hin kennine beeki nyaanni hin jiru taanaan. Lammaffaa damoonni keessa hin kennu taanaan hin hojjetin. Bakka. Inni kun lamaan keessattuu hin jirre taanaan hin hojjetin. Akkasuma
kilaasiin keetillee kophaasii ta'uu qaba. Dhugaa rabbi kilaasumti keessan jechuudha kan raftan kun sarratanyaan kilaasiin keessan kophaa ta'uu qaba. Maaliif hirriiba kee gaadhaaf isa kophaatu sii mijataa jechuudha. Sinii galtee maaliif sarratanyaan gaafuma kophaa ishii raftettu fataa ittee rafti jechuudha. Sinii galee kanaaf isallee itti machuu qabdan. Kun hin jiru taanaan hin taa'in amansan. Baddanii hojjechuu sinii wayyaa badaallee saniin jedhu garuu baddanii hojjechuu wayyaa qoonqoon du'uurra baddee hojjechuu sasii wayya. Mana midhaan hin jirre akkamitti hojjetan? Indee nuti midhaan ofii keenya binnee of danda'uu hin dandeenyu kaan nuti kontiraata dhufne waan ta'eef xalabaa miti barraa xalabaadha barra yookiin ala hojjennee barraa miti barraa iddoo ta'eyyuu eeyyan nuti immoo namni keessattuu ijoolleen kontiraata dhuftan akka barbaadanitti nyaanni jiraan taanaan poolisiitti bilbiladhaa yookiin poolisiitti bilbiladhaa yookiin mana isaatti hojjetina. Silaa biiroo siin jechuun biiroon keenya furmaata namaan kennu sirrii biiroon keenya itti nama jabeessa malee furmaata namaaf hin kennu jechuudha. Keessattuu kan miidhaa guddaa irraan gahaa jiru biiroo keenya jechuudha. Biiroon keenya rakkina guddaa qaba dhugaa dubbachuuf. Dhugaa kan akka biiroo keenya rakkina guddaa qabu keessattuu Itoophiyaa keenya rakkina guddaa qabu hin jiru. Maaliif ijoolleen keenya gaafa isii rakkatanii asitti bilbilatanii bilbila isaanii jalaan kaasanii jechuudha. Irratti cufu jechuudha. Gaafa immoo ati biyyaa baatu birrii sirraa qunchisanii shurraab irratti lakkoofsa isaanii sii kennanii akka waan ati isaan deemtu wayii miidhagfattee lakkoofsa isaanii bareedinaan qabattee deemtu gaafa san isaan bilbilisiin jedhu gaafa ati itti bilbilte immoo seelaayyuun kaasan rakkina keessa irraan fuudhan. Kan nurratti quufaniif sababa kami? Sababa biiroo keenyatiif jechuudha. Odoo biiroon keenya xaqoxaaxaree yoo ijoolleen keenya rakkattee bira dhaabatee gargaare har'a ijoolleen keenya beela hin dhumtu biyya ormaa keessatti. Tolan hojjettu biyya namaa keessatti jechuudha. Kanaaf kan badii guddaa qabu karuma biirootiin jedhaan. Ijoollee keenya irratti kan dararaa akka goosuu taasise biiroodha. Osoo har'a biiroon keenya xiqqaaqee qabaatee har'a ijoolleen keenya urfatti yaa'anii hafanii jechuudha. Urfatti beela hin dhumanii jechuudha. Urfatti damoosa malee hojjetanii jechuudha. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo waliif qoodaa viidicha kanas niin jedha. Kanaaf adaraa keessanii damoosa keessanillee akkasii kennanitti hojjedhaa. Ji'a isinii kennan ji'a waan hojjedhaa. Yoo immoo isan dabarsite hin hojjetinaa. Akkasuma immoo manni sun nyaatan jiru jaanaan hin hojjetin mana nyaanni jira. Maal ofii keetii bitattee yoo dandeessaa? Ilmi namaa sibiillu beezila malee socho'u ishii sibiillu beezila malee socho'u makiinaan beezila malee socho'u namnis akkuma san nyaata malee socho'uu hin danda'u jechuudha. Akkasii isin jedha hordoftoota kiyya nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraa ta'utti deemnutti.